Manni marii waliigala dhimmoota Islaamaa naannoo Oromiyaa hooggantoota sadarkaa naannoo godinootaa fi magaalota waliin ta'uudhaan yaa'ii idilee lammaffaa bara 2013 guyyaa lammaffaaf magaalaa Finfinneetti gaggeessaa ture karooraa fi raawwii hojii bara 2012 gaaga'amuu akkasumas karoora hojii bara 2013 muudamtootaa fi garagaraa dhiyaate irratti marii bal'aa erga gaggeesseen booda sagalee guutuun mirkaneessuun ibsee ejjennoo abbaa qabxii 10 qabu baasuu walgahii isaa milkiin xumureeti jira. Ibsee ejjennoo yaa'ii idilee lammaffaa mana marii waliigala dhimmoota Islaamaa naannoo Oromiyaa irraa kenname tokkoffaa gabaasa hojii bara 2012 akkasumas karooraa fi baajata hojii bara 2013 manni marii olaanaatiin dhiyaate gaaga'amuu sagalee guutuu mirkaneessuurraa uummanni keenyaa fi qaamni dhimmi ilaalu hundi milkaa'ina karoora hojii keenyaatiif tumsuu isaanirraa barbaachisa akka nuuf taasisu yaamicha ni taasisnaa jaan. Lammaffaa muudama koree ulamaawotaa fi hayyoota dargaggootaa fi imaamtootaa fi daa'iiwwanii fi ODT fi akkasuma manni marichaatti dhiyaate xiinxaluun sagalee guutuun kan mirkaneessan yoo ta'u galma galiinsa hojii isaaniitiif deeggarsa barbaachisu ni taasisnaa jaan. Sadaffaa nuti musliimoonni waamamuun keenya musliimoota jedhamanii kanaan alatti maqaa diinni nuuf qooda yeroo adda addaatti nuuf moggaasuu hundaayyuu irratti deebinee ni balaaleeffannaa jaan. Musliimoonni hundiyyuu osoo ilaalcha isaatiin adda hin qoodi walqixa tajaajiluuf waadaan seennaa jaan. Afraffaa akkuma tokkummaa Islaamaa cimsutti walii gallee hordoftoota amantaa biroo sabaa fi sablammoota hunda waliin nageenyummaa jaalalaa fi kabajaa waliin jiraachuu irratti cimsinee ni hojjannaa jaan. Shanaffaa kootaan hooggansa mana marii waliigala dhimmoota Islaamaa naannoo Oromiyaa kan mana marii waliigala dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa keessatti qabu qixa sirrii isa madaaluun akka bakka buufamu ni gaafannaa jaan. Jaaffaa mariin ala dhiibbaa majliisa federaalaa aangoo isaatiin ala majliisa keenya keessatti naatu sii beeka jechuudhaan harka naqatuun cimsinee ni balaaleeffannaa jaan. Gocha akkasii irraa akka of qusatus ni gaafannaa muudamtoota naannichaa fi godinaa kan manni marii sadarkaan jiran mirkaneesse malee namoota waggaa dheeraaf ummata muslimaa miidhaa turan kan hin fudhanne ta'uu isaa sagalee guutuun mirkaneessinee jirraa jechuun dubbatan. Torbaffaa filannoo waliigala majliisa akka gaggeeffamu akka gaggeeffamuuf akkasumas sanada ulamaa'ii fi danbii bulmaataa mirkanaa'e akka hojiitti jijjiiramuuf ni hojjannaa jaan. Saddeettaffaa waan hunda caalaa nageenyaaf dursa kenninee ni hojjanna. Mootummaan dhaabbilee siyaasaa fi hawaasni hundi nageenyaaf dursa kennuun lubbuu namaa akka hin baane qabeenyi namaa akka hin barbadoofneef cimsinee akka hojjetan dhaamsa ni dabarsinaa jaan. Nageenya naannoo keenyaa eeguuf qaamonni dhimmi ilaalu hundi walii utubuudhaan taanee ni hojjanna jechuun kan dubbatan. Saglaffaa ajjeechaa imaamtootaa iddoo garagaraatti raawwatamaa ture cimsinee ni balaaleeffanna. Mootummaan qaama yakka kana raawwate qoratee adda baasuun gara seeraatti akka dhiyeessu ammallee irra deebinee ni gaafannaa jaan. Kurnaffaa labsii qaama seerummaa majliisaa fi baankii Islaamaa yeroo dheeraaf gaafatamaa ture mootummaan nuuf hayyamuu isaa guddisnee galateeffachuu barbaannaa jaan. Hijaabni barattoota shamarraniirraa manneen barnootaa tokko keessatti irraa muluqamuun hatattamaan akka dhaabbatu ni gaafannaa jaan. Manni marii waliigala dhimmoota Islaamaa naannoo Oromiyaa fulbaana 13 bara 2013 kan baasan.